sirna caasaa federaalummaatiin kan hundeeffamte fulbana 12 bara 1848. Baay'inni uummata ishii bara 2023 dabarsine kanatti miiliyoona 8,796,669. Afaan hojii biyyattii afaan Jarmanii, Faransaay, Xaaliyaanii fi Roomeenish yeroo ta'u bulchiinsa sirna federaalummaa paartii baay'eetiin bulti. Lammiileen biyyattii keessaa parsantii 15 ol kanneen tahan miiliyoonaroota. Galii argachuu lammiileetiinis addunyaarraa sadarkaa sadaffaa qabachuu dandeessee jirti. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qaroomaa fi guddina addunyaa tanaaf funaanee isiniin gahu qophii uuda qaroominaati. Qophii uuda qaroominaa irraatiin waa'ee biyya Awurooppaa ajaa'ibaa takka irraa hin isiniif himaati. Hanga dhuma sagantaa sanatti nu faana turan afeerraatiin tan kabajaati. Qopheessee dhiyeessaan qophichaa Amirraa Jamaali. Biyyiti arra waa'ee ishii bal'inaan irraa dubbachuuf deemnu tun Siwiizerlaandi jedhamti. Biyyiti Siwiizerlaandi Awurooppaa dhihaatii fi Awurooppaa jiddu galeessaa jidduutti tan argamtu yeroo taatu karaa kibbaatiin Xaaliyaan, karaa dhihaatiin Faransaay, kaabaan Jarmanii fi bahaan ammoo Oostiriyaa waliin waldaangeessiti. Afaan hojii biyyattii afaan Jarmanii, Faransaay, Xaaliyaanii fi Roomeenish yeroo ta'u bulchiinsa sirna federaalummaa paartii baay'eetiin bulti. Gosa dimokiraatii isa kallattii yookaan daayireektii dimokiraatii hojiirra kan oolchitu yeroo ta'u sirna caasaa federaalummaatiin kan hundeeffamte fulbana 12 bara 1848. Baay'inni uummata ishii bara 2023 dabarsine kanatti miiliyoona 8,796,669. Galiin tokkoon tokko lammiilee Siwiizerlaandii doolaara US Ameerikaa 685 fi 226 yeroo ta'u lammiilee biyyattii keessaa parsantii 15 ol kanneen tahan miiliyoonaroota. Galii argachuu lammiileetiinis addunyaarraa sadarkaa sadaffaa qabachuu dandeessee jirti. Qarshiin biyyattii farankaa Siwiiz yookaan Siwiiz Firaank jedhama. Farankaan Siwiiz tokkichi yeroo ammaa doolaara Ameerikaa takka tuqaa 18 sharafama. Siwiizerlaandi balbala galaanaa tokkollee kan hin qabne yeroo taatu biyya sirna dimokiraasii dhugaa qabdudha. Magaalonni ishii gurguddoon Zuurikii fi Jeneef jedhaman. Garuu magaalaan bulchiinsa biyyattii Beerni jedhamti. Sadarkaa addunyaarratti faayidaa diinagdee isaaniitiin beekaman. Siwiizerlaandi hanga bara 2002tti addunyaarratti gartuu biyyoota addunyaa tokkootillee hin turre. Garuu bara 2002tti miseensa mootummoota gamtoomanii taate. Fannoon diimaa yookaan qaxxaamurri diimaan addunyaalessaa yeroo jalqabaatiif kan hundeeffame biyyattii kana keessatti. Kan hundeesses Henry Duunaa jedhama. Teessoon dhaabbilee addunyaa hedduu ta'uun ishee ammoo adda ishii godha. Isaan kanneen keessaa magaalaa Niw Yoorkitti aansee teessoo mootummoota gamtoomaniitii fi waldaa gabayaa bilisa Awurooppaati. Siwiizerlaandi keessa ummatoonni jiraatan afaan afur dubbatan. Afaan Jarmanii, Xaaliyaan, Faransaayii fi Roomaan dubbatan. Uummanni biyyattii amantiilee garaagaraa hedduu kanneen hordofanidha. Dhibbentaan 38.2 takka Kaatolikii Roomaa, dhibbentaan 26.93 Swiss Reformed Church, dhibbentaan 4.95 Islaama, dhibbentaan 2.89 Protestaantii, dhibbentaan 2.4 Ortodoksii fi dhibbentaan 20.42 kanneen amantii hin qabnedha. Gara biraatiin ammoo Siwiizerlaandi akka biyya addunyaarratti beekamtuu fi addunyaan guutuu yeroo mara gara ishii dhaggeeffattu kan godhe dhaabbilee addunyaa hedduu Siwiizerlaandi keessatti argamanidha. Siwiizerlaandi teessoolee waajjira muummee mootummoota gamtoomanii durii League of Nations, mootummoota gamtoomanii lammaffaa UN, waldaa fannoo diimaa addunyaa, waldaa ji'a diimaa addunyaa, waajjira dhaabbata fayyaa addunyaa WHO, waajjira kolugaltoota addunyaa UNHCR, waajjira daldala addunyaa WTO, waajjira qabeenya qilleensa addunyaa. Kanneen kanaa olitti ibsaman malees teessoolee dhaabbilee addunyaa 200 ol ta'antu biyyattii keessatti teessoo isaanii muummee banatanii hojjechaa jiran. Siwiizerlaandi biyyoota addunyaarratti qabeenyaan badhaadhan keessaa adda dureen kan beekamtu yeroo taatu sirna dimokiraasii gaarii ta'e kan qabduu fi mirgi namoomaa kan keessatti kabajamee uummanni ishii sadarkaa jireenya gaarii keessa kan jiraatanidha. Akka galmee dhaabbata maallaqa addunyaa IMF'tti addunyaarratti biyyoota qabeenya guddaa yookaan GDP galmeessisan 8 keessaa takka Siwiizerlaandi. Keessaafuu magaalaan Zuurik addunyaarratti tarree magaalota qabeenyaan sadarkaa guddarra jiranii fi saffisaan guddachaa jiranii keessatti ramadamti. Siwiizerlaandi lola waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti biyya takkaanillee
hiweeraramne hiweerarrees keessattuu yeroo lola waraana addunyaa tokkoffaa bara 1917tti hoogganaa warra Raashiyaa Vladimir Ilyich Lenin biyya keessa turedha. Switzerland teessoo mootummoota addunyaa League of Nations jalqabaa turte. Kana malees gartuu loltummaa biyya kamiitillee miti. Mootummaan federaalaa Switzerland pirezidaantota torba waggoota afuriif kan ishee bulchan yeroo ta'u isaan kanneen keessaa tokko waggaa tokkoof bulchaa tahee tajaajila. Waggaa itti aanu immoo isa kaantu waggaa tokkoof bulcha. Sanboodas isa itti aanutu itti dabra. Haaluma kanaan dabareedha waggaa tokkoof bulchan jechuudha. Addunyaarratti bulchiinsi dimokiraatii ammayyaawaan kan Switzerlandiiti. Uummanni yeroo murtii paarlaamaan biyyattii murteesse isaanii ta'uu dide baay'inaan hiriira nagayaa baheeti murtiiwwan paarlaamaan dabarsan lagachuuf yookaan jijjiirsiisuuf mirga qaban. Kun ammoo biyyattii adda ishii godha. Bara 1815tti gumii Veenaa yookaan Congress of Veenaa godhame irratti mirga gartuu ta'uu dhiisuu yookaan neutrality policy fudhatama argatee murtii raggaasifamedha. Garuu bara 2002tti biyyattiin murtii kana kaaftee miseensa mootummoota gamtoomanii taatee jirti. Gara biraatiin kan nama dinqisiisu Switzerland hanga ammatti miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uu dhabuu ishiiti. Uummanni Switzerland miseensa gamtaa Awurooppaa akka taatu gaafii dhiyaate yeroo hedduu qoffisanii jiran. Alaabaa Switzerland jidduu mallattoo fannootu jira. Kunis Switzerland biyya waldaan fannoo diimaa yeroo jalqabaatiif keessatti hundeeffame ta'uu ishii yaadachiisuudhaafi. Humni waraana Switzerland dhiira qofaan kan gurmaa'edha. Har'a galaanaa waan hin qabneefis humna waraanaa galaanaa hin qabdu. Namni lammii Switzerland ta'e kamilleen biyyattii alatti biyya kamiifillee miseensa waraanaa ta'uun akka malee dhorkaadha. Haa ta'u malee miseensa waardiyyummaa Vaatikaan Siwiiziif garuu ni hayyamama. Qulqullinaa fi jabina isaatiin addunyaarratti sadarkaa sadaffaarratti kan argamu sa'aatiin Siwiiz beekamaadha. Oomisha warshaa biyya alatti ergitu keessaa meeshaalee keemikaalaatii fi elektirooniksiidhaanis addunyaarratti beekamtuudha. Burqaan humna biyyattii harki 56 elektiriikirraa 39 immoo nukleerarraa kan argamu waan ta'eef biyyoota burqaa humna kaarboonirraa walaba ta'an fayyadaman keessaa akka fakkeenyatti ilaalamti. Lammiileen Switzerland dhiirtii hanga umrii waggaa 80tti dubartiin hanga waggaa 84.7tti lubbuun jiraachuu danda'an. Kun ammoo addunyaarratti sadarkaa biyyattii qabachiisa. Baatiin fayyaa tokko lammiilee Switzerland biyyoota Awurooppaa kaanii wajjin wal bira qabamee yeroo ilaalamu kan Switzerland olaanaadha. Uummanni Switzerland harki lama sadaffaan magaalota keessa jiraatan imaamanni gartuu hin qabne yookaan neutrality policy beekamtii argachuun uummata ishiitiif miira walabummaa waan isaaniif uumeef keessattuu baankonni Zuurikii fi Jeeneef iddoo hooggantoonni malaammaltoota biyyoota addunyaa tokko horii biyya isaanii dhoysanii keessa kaayyatan taatee tajaajilaa turtee jirti. Baankonni Siwiiz bara 1914 kan hundeeffaman addunyaarratti baankota umrii dheeraa qabanidha. Sababiin biraa hooggantoonni biyyoota addunyaa tokko horii uummata isaanii saamanii dhoysaadhaan baankota Siwiiz keessa akka kaayyatan kan isaan jajjabeesse seera baankii Siwiiz bara 1934 tumamedha. Seerri bara san tumame iccitiin nama horii isaa baankii Siwiiz keessa kaayyatee qaamni saaxile seeraan gaafatamaa jira. Baankonni Siwiiz naamusa iccitii eeguudhaan akkasumas karaa waldhaansa fayyaatiin iccitii fi eegumsa dhukkubsataatii fi doktora jidduu jirus hedduu eegamaadha. Garuu bara 2010 iccitiin baankii Switzerland kun itti fufuu akka hin qabne paarlaamaan biyyattii murteessee jira. Sababiin kanaatis hooggantoonni biyyoota addunyaa tokko qabeenya uummata hiyyeessa biyya isaanii saamanii kaayyatan baankonni Switzerland dhoysanii kaayuu hin qaban ejjennoo jawurra waan gahaniif akkasumaanuu ammallee hooggantoonni abbaa irree horii doolaara tiriliyoona 2tti shalagamu kan iccitiin isaa eegame baankii Siwiiz keessatti argama. Akka galmeen odeeffannoo tokko ibsanitti yoo ta'e hanga irratti doolaara tiriliyoona 2 iccitiidhaan kaayame keessaa tiriliyoonni takka tuqaalama biyyoota Afrikaa fi baajii galeessaa keessaa kan saamamanidha jaamee tilmaamama. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya uuda qaroominaa waa'ee Switzerland fi baankota Siwiiz irratti qopheeffanne kutaan tokkoffaan kana fakkaata. Yoo kutaan kun isinitti tole kutaa itti aanu waan ajaa'ibaa qabannee isiniif dhiyaanna. Yaada keessan comment irratti nu barreessaa. Forex Entertainment subscribe godha. Torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.